Jawhar dhaabbad mucaa waan Oromoo irraa dhaabbad yoo dhaabbatu didees gar tokko har'a Oromoo wanni godhaan jirtu. Oromoo an amma biyya alaatiin dhufe wallahi shaa'ii laal waan fedhan aanaa jedhi shaa'ii wanna badhaadhinaa guyyu tokko shaf godhe hin beeku ammoo dantaa Oromoo bakka tana jira. Dantaa namaatii miti. Sii galee waan Oromoo tana faalleessitee bakkitti nu har'a akkamitti mee jara kanaa wajji dhaabbanne mee abbaa kiyyame. Haya wanna afran gadii kana dhiisaadha. Makutaa Hararii fi Baalee fi Diidaa fi Boorana jechuudha. Dhiisaati achii oliin Oromoo jaa kan jiru laal as taraare jechuudha. As taraare jaarraa. Yaa Oromooti meekka qawwee tana Oromoon itti hidhatte eelaan yoo beeyti arraan qawween hidhadhuu hin jettu uf lubbu hiree qawweetti hidhattu arra ni qabda lallal hiree Oromoon qawweetti hidhattu ni qabdi tolaanii dirqiinis Oromoon hidhachuu qabdi lallal yaa abbaa kiyya tana namni aniini dhadhu miidiyaa kanarra taa'ee lallal hiree rabbi sii kennee aniini dhadhu mee san Oromoo miti namni kas mee namni yaa abbaa kiyya ijoollee kana godhanii ijoollee waraanaa guuranii majlishee godhanii guuruu qaban baratu qaba namni Oromoodha foolisaa seenuu qaba. Namni yuunivarsiitii keessa jiru waraana seenuu qaba. Namni barnoota biraa keessa jiru adda addaa keessa jiru seenuu qaba. Biyya abiyyi wajji hoogganuu qaban. Sii galee bara hiree eessarraa kaanee eessa jira. Hayamee mayyoo Oromoon hin hidhan. Gaafa duraa gabroomne jenneeti akkatti hidhamnu dhabnee sadaqaa kadhachaa turre jenne. Arra hiree hidhachuu tana arganne. Kan namni nun ajeenye yoo miliyoona lamaarra Oromoon barsiifatte mee eenyuutu Oromoon hidhatin mee nuun jame mee haqa rabbii himaa boleeyya kiyyame.